Akkam jirtu daawwattoota keenya yeroo oduu rageenye jirra kan isinitti musan Daniel Tasfaayiti hanga xumuraatti wajjin turtii gaarii. Muummeen ministeera ABIYYI hogganoota TPLF'n aduun keessan lixaa jirti jechuun harka akka kennatan ergaa dabarsan. Ministeerri muummee Itoophiyaa ABIYYI wayita loltoonni gara magaalaa Maqaleetti qajeelaa jiran kanatti humnoota Tigraay keessa jiraniin harka kennachuuf sa'aatii 72 kennanii jiru. Gaarreniin kan beekamtu naannoo Tigraay kan bulchu adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF haga dhumaatti nan falmadha jechuun irra deddeebiin himaa jira. Lola kanaan hagammaa dhibbaan kan lakkaa'aman yogguu lubbuu dhaban kumaatamni ammoo qeerra buqqaaniiru. UN lolli kun hawaasa irratti rakkoo namoomaa geessisa jechuun akeekkachiiseera. Guyyootan duras waraanni Itoophiyaa jiraattota Maqalee 500 ta'aniif ergaa dabarseen waraanni magaalattii marsuun meeshaalee waraanaa jajjabootti waan dhimma ba'uuf lammiileen akka of eeggatan akeekkachiisi kennameera. Gama kanaan dhiifamni hin jiru jedhan dubbi himaan waraana. Hoogganaan TPLF fi bulchaan naannichaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Rooyitersitti akka himanitti humnoonni isaanii adeemsa waraana federaalaa irratti gufuu ta'aa jira jedhan. Dambaliiwwan garaagaraa ergaa jiranis tasuma hin milkoofne jechuun Rooyitersitti himaniiru. Gama kaaniin buufanni xiyyaara magaalaa Aksum hidhattoota TPLF fi amanamoo ta'aniin diddiigame jechuun qondaaltonni Itoophiyaa himaniiru. Himannaa dhiyaateef gama TPLF'n wanti ibsame hin jiru. Sababa tajaajilli telekoomii citee jiruufis qaama walabaarraa mirkaneessuun hin danda'amne jedha gabaasni BBC. Itoophiyaan lammiilee nagaa Maqalee jiran akka miidhaarraa ittistu Human Rights Watch gaafate. Dhaabbileen gargaarsa kennan naannawaa lollitti geggeeffamaa jiru gowwuu akka hin dandeenyes beekamee jira. Mulu Asaffaa. Yeroo loltoonni gara Maqalee imalan lammiileen nagaa magaalattii keessatti argamanii fi eegumsi akka godhamu gareen mirgaa namummaa fi falmu Human Rights Watch gaafate. Ministeerri muummee Abiy Ahmed gaafa dilbataa humnoota nageenyaa Tigraay fi yeroo xumuraa fi jechuun akka harka kennan sa'aatii 72 kennaniiru. Haa ta'u malee naannoo Tigraay kan bulchu dhaabbanni TPLF garuu lola akka itti fufu ibse. Daarektarri olaanaa Human Rights Watch Kenneth Raut Twitter irratti ergaa barreessaniin qondaaltota Itoophiyaaf dhaaman. Waraanni Itoophiyaa dhiifamni hin jiru jedhee sodaachisurra kanneen magaalaa Maqalee keessa jiraatan miidhaarraa ittisuudhaaf dirqama qabu jedhaniiru. Kanaan dura qondaalli waraana Itoophiyaa jiraattota Maqalee 500 ta'anii fi ergaa dabarsaniin waraanni magaalattii marsuun meeshaalee waraanaa jajjabootti waan dhimma ba'uuf lammiileen akka of eeggatan akeekkachiisni kennameera jedhanii turani. Gama kanaan dhiifamni hin jiru jedhanii turani qondaalli kuni. Mootummaan federaalaa magaalota gurguddoo naannichaa kanneen akka Aksum, Adwaa fi Addigiraat fa'aa to'achuun gara Maqalee akka qajeelaa jirus ibseera. Mootummaan federaalaa fi dhaaba naannoo Tigraay bulchu TPLF gidduu waldhabdee fi himannaan yeroo dheeraaf ture xumura waggaa darbee naannichi ajaja mootummaa federaalaa malee filannoo gaggeessaniin hammaate. Buufata waraanaa raayyaa ittisa biyyaa naannoo Tigraay jiru irratti haleellaa raawwate ibsuun muummeen ministeera Abiy Ahmed tarkaanfiin waraanaa akka fudhatamu ajajuu isaanii hordofe humnoota federaalaa fi TPLF fi amanamoo ta'an gidduu erga lolli eegalee 7 darbeera. Lola kanaanis hanga ammaatti dhibbaan kan lakkaa'aman yommuu lubbuu dhaban kumaataman buqqaaniiru. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii UN lolli kun hawaasa irratti rakkoo namummaa geessisa jechuun akeekkachiiseera. Dhaabbileen gargaarsaa kunneenis naannoo lolli itti gaggeeffamaa jiru ga'uu hin dandeenye. Erga lolli eegalee ammoo lammiileen dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu akka hin oolles dubbataa jiru. Hanga ammaatti lammiileen 33 ta'an daangaa ce'uun Sudaanitti baqataniiru. Lolli kun hanga ji'oota ja'an itti aananitti yoo itti fufe ammoo lakkoofsi baqattootaa dabaluu yaaddoo kan qabu UNHCR hanga namoota 200,000 simachuu akka danda'uufis haala mijeessaa jiraachuu himeera. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa hojii baruu fi barsiisuu keessatti of eeggannoo vaayirasii koronaaf taasifamu irratti leenjii kennaa jira. Biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa hojii baruu fi barsiisuu keessatti of eeggannoo vaayirasii koronaaf taasifamu irratti
ogeeyyii seektaraalee fayyaa barnootaa fi kominikeeshinii sadarkaa godinaalee fi aanaatti jiraniif magaalaa Adaamaatti leenjii kennaa jira. Kaayyoon leenjii kana seektaroonni kunniin qindoominaan hojjechuun hubannoo hawaasaa dhimma vaayirasii koronaa irratti cimsuun hojii baruuf barsiisuu akka itti fufuuf yaadameeti. Leenjii kana namoonni 1,200 ni fudhatu jedhameera. Odeeffannoo gama biyya alaatii arganneen mu'amuu isaanii akka amanan michuun beekamaa Tiraamp isaan gorse. Michuun Doonaald Tiraamp beekamaan filannoodhaan mu'amuu isaanii fudhachuu diduu fi bu'aa filannoo boodatti deebisuu fi isa yaalan akka dhaaban gorsanii jiru. Pirezidaantichi bu'aa filannoo hin fudhatiniif malee yeroon sirna aangoo wal harkaa fuudhuu amma jalqaba jedhan. Zalaalem Boruu. With his legal challenges repeatedly failing and key states starting to certify Joe Biden's win, President Trump tonight again falsely claiming victory. Michuun Doonaald Tiraamp beekamaan filannoodhaan mo'amuu isaanii fudhachuu diduu fi bu'aa filannoo boodatti deebisuuf isa yaalan akka dhaaban gorsanii. Bulchaan Niw Jeersii duraanii Chris Christie garee seera pirezidaantichaa qaanii biyyaalessaa jedhanii waamanii. Pirezidaantiin Tiraamp bu'aa filannoo fudhachuu diduun filannoon akkaatame ragaa malee himachaa jiru. Riippaabilikaanonni adeemsa seera isaanii deeggaranillee muraasni garuu bu'aa filannoo akka fudhatan gaafachaa jiru. Gaafa sanbataa abbaan murtii himannaa isaanii sagaleen karaa poostaa kenname sirrii mitii jedhu jala kuffisaniiru. Abbaan murtii Maatiiwwan Biraan falmii seera ragaan hin deeggaramnetu dhiyaatee ture jedhani. Sanaa booda inumaayyuu filatamaan warra Dimokiraatik Joo Baayiden Pensilvaaniyaatti sagalee 80,000 akka dursan mirkanaa'e. Haa ta'u malee gareen duulaa Doonaald Tiraamp oliyyachuuf jiru. Baayiden Tiraampiin sagalee 306 fi 232 mo'ataniiru. Kun immoo sagalee lakkoofsa mo'achuuf barbaachisu 270 irra baay'ee kan caaludha. Miidiyaa ABC jedhamu irratti sanbattan darbe dhugaa dubbachuuf gareen seera pirezidaantichaa qaanii biyyaalessaa ta'aa jira jedhuun. Deeggartoonni Tiraamp alatti waa'ee filannoo hatamuu haasa'u garuu yeroo dhaddacha irratti dhiyaatan waa'ee hanna hin falman jedhan. Ani deeggaraa pirezidaantichaan ture isas filadheera garuu filannoon hundi bu'aa qaba waan ta'ee jiru akka hin taanetti yaaduun itti fufuu hin dandeenyu jedhan. Bara 2016tti bulchitoota kadhimummaa Tiraamp deeggaran keessa isaan jalqabaa turan namni kun. Kana malees falmii pirezidaantichi Baayiden waliin yeroo jalqabaaf taasisaniifis kan qopheessan nama kana. Abbaa seeraa garee Tiraamp kan bakka bu'an Sidney Powell ibsa gaafa kamisaa kennaniin ragaa tokko yoo otoo hin dhiyeessin sirni filannoo elektirooniksii sagalee baay'ee kan Baayidenitti geeddareera kana mo'achuu dandeessa maallaqa kooministiinii jedhan. Gareen duula Tiraamp gaafa sanbataa ibsa baaseen aadde Sidney Powell adeemsa seeraa kana kan gochaa jirtu karaa ofii isheetiin malee unuun bakka buutee mitii jedhan. Haa ta'u malee jalqaba baatii kanaatti miseensota garee kanaa akka taate Tiraamp Tiwiitara isaanii irratti barreessanii turani. Dilbatarras Riippaabilikaanonni biroo bu'aa filannoo kanaa akka fudhatan gorsaa turaniiru. Bulchaan kutaa biyya Meeriilaand Laarii Hoogaan yaa'iin bu'aa filannoo duubatti deebisuuf taasifamu biyya keenya biyya boodatti haftu fakkeessuufi jedhan. Tiwiitara irrattis Tiraamp goolfii haasa'uu dhiisanii bu'aa filannoo kana fudhachuu qabu jedhaniiru. Bakka bu'aan naannoo Mishingaan Friid Abtan sagalee kennitoonni naannoo isaanii Baayiden filachuun filannoo isaanii agarsiisaniiru jedhan. Pirezidaantichi bu'aa filannoo hin fudhataniif malee yeroon sirna aangoo wal harkaa fuudhuu amma jalqaba ture jechuun kan gabaase BBCdha. With his legal challenges repeatedly failing and key states starting to certify Joe Biden's win, President Trump tonight again falsely claiming victory. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu dhoksaan gara Saawud Arabiyaa imalan. Daawwannaa isaanii kanaan mootii Saawudii Muhammad bin Salmaanii fi ministeera dhimma alaa USA waliin wal arguuf jiru jedha miidiyaan Israa'el. Jettiin imala kanaan dura Netanyahuun dhimma itti ba'aa turan iccitiidhaan iddoo mootiin Saawudii fi ministeerri haajaa alaa USA Pampiyoon itti mari'ataa turan niyoom galuun ishee barameera. Haala imala isaanii irratti gama mootummaatiin wanti ifatti dubbatame hin jiru. Daawwannaan kun biyyoota akka dinaatti wal ilaalaa turan gidduutti wayita geggeeffamu yeroo duraaf ta'uu danda'a.
Ameerikaan biyyoota kunneen lameen walitti michoomsuuf ifaajaa jirti. Guyyaa dilbataa Maayik Poompiyoo fi Mohammad bin Salmaan wal arganii mari'atanii turan. Pirezidaantiin USA Doonaald Tiraamp yeroo dhiyoo kana biyyoota akka Yuunaayitid Arab Imireet, Baahireenii fi Sudaan Israa'elitti michoomsuuf jaarsummaa gidduu seenanii hojjechaa turani. Saawud Arabiyaan adeemsa Yuunaayitid Isteets kana of eeggannoon fudhattee turte. Garuu hanga Paalestaayinii fi Israa'el gidduutti nageenyi bu'utti biyyummaa Israa'elii fi beekamtii kennuun michummaa ishee akka ittiin fufne keessetti Saawudiin. Lammiileen Ameerikaa jalqaba talaallii COVID-19 muddee 11 qabee argachuu danda'u jedhan hoogganaan sagantaa talaallii vaayirasii koronaa Ameerikaa. Dr. Moonsef Silaaw miidiyaa CNN'tti takka talaallichi mirkanoomnaan karoorri keenya gara wiirtulee talaallii sa'aatii 24 keessatti raabsuudha jechuun himanii jiru. Yeroo isaan kana himaa jiran kanatti Ameerikaatti wayita vaayirasiin koronaa akkuma dabalaa jirutti jira. Ameerikaan hanga yoonaa namoota dhukkubichaan qabaman miliyoona 12 ol yoo galmeessiftu namoonni 255,000 lubbuu dhabaniiru jedha odeeffannoon John Hopkins University irraa argame. Lakkoofsi kun akka addunyaatti illee isa guddaadha. Dhaabbanni qorichaa Pfizer fi BioNTech talaalliin isaan oomishan hatattamaan akka isaaniif ragga'u iyyataniiru. Talaalliin doozii 2 qabu harka 95 akka hojjetu mirkanaa'eera. Pfizer dhuma waggaa kanarratti doozii miliyoona 50 nan oomisha jedheera. Bulchiinsi nyaataaf qoricha Ameerikaatti koreen dhimma talaallii muddee 10 wal ga'uun talaallicha raggaasisuuf dhiisuu irratti mari'ata jedhamee jira. Odeeffannoo gama ispoortiitii arganneen Federeeshiniin Asooseeshinii Kubbaa Miilaa Idila Addunyaa FIFAan pirezidaantii Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa Ahmad dhorkama waggaa 5 irratti dabarse. Pirezidaantiin CAF Ahmad hojimaata badaa fi maallaqa waliin wal qabatee badii raawwataniiru jedhame. Koreen naamusaa FIFA Ahmad dambiiwwan naamusaa fi faayidaalee dhaabbatichaa cabsaniiru jechuun qeeqaniiru. Sababa kana pirezidaantichi waggoota 5 fi dhorkamaniiru. Maanguddoon umurii waggaa 60 Ahmad bara faranjoota 2017 eegaluun pirezidaantii Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa ta'uun tajaajilaa turaniiru. Jaalatamoo daawwattoota FIB oduu keenya yeroo kanaatiif qindeeffannee kanan gammaatti daawwattan ture qophiileen hafan itti fufaniiru daawwadhaa yeroo gaarii.